بديو يا وفد هودو اللي تنرا هودو اللي تنغرغل يفردو شرادا اللي تنفردو هودو سميا يو اتي ولباتين ندبسين يو اتي دفتين دبسو بات سيجل عمدي لا اللي تنلال نما ندرو دي مخنا فين كنا بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني ورّي أمانتي براور تفتنيس أكم جرتن نجاة في يكبتني جرتني بقى جراتن بقى أسجنيه ولمانو السنين جتّا بيبني أدف نجر إجا دعوتو تخيا خاصين دعوتن لقى دبّتشو في واحد سمية أرانتنا إسن خليسا في الإنجداز سمية بالبلا نجلا خسود الدين نجلا كابود الدين بلوك نجوتي جين فيديو ورابيتور بقى سجوتي تنر هدوم كيسن جتّودا فيديو لما يرتو يجتّو deeggartoota namaan dhabeewu jechuudha. Mee maali kun jechuun baga si gootee jettani sun hundinuu baga si goote bar an arraan tana silaa nama gartee isin caalaa qobxummaan itti dhagaamtee qophaa jechuudha. Qophaan itti dhagaamte hagadda keessa jirudha baran. Fakkeenyaaf bakkaan silaa duraan isii sossobee gartee deemtee ergisan ni hanqadhe jechuudha amma. Maaliif qophummaan amma na dhagaamte qophaan amma na dhagaamte jechuudha. Bakka manni hundina dukkanaa'ee jireenyi kiyya guutuun gartee natti dukkanaa'ee anuu kophaa jiraachuun akka ajaa'ibaatti amma na rakkisaa jirtu kana isin gubbannaa idaatan bakka silaana jajjabeessuu qabdan jechuudha. Bakka silaana jajjabeessuu qabdanii irra naa idaatanii baga si gootee jettan jechuudha. Numaa warra osoo agarree ni badhaasna warra jiru hundaa jiraa jechuudha. Ani fiifuu dhugaa dubbachuuf silaa nama gartee jajjabaadhuu jechuu qabdanii ni ture jechuudha. Aassee isin jettee osoo hin ta'in aassee jechuu qofa osoo hin ta'in jechuudha. Isin gala kanaaf irra hedduun keessan deeggartoota isiiti arkeetiin jira viidiyoo dabarte irratti illee viidiyoo kalee irratti illee irra hedduun keessan gartee sumayyaan badhaafamuu qabdi sumayyaa khalas badhaafamuu qabdi jettanii badhaasa hedduu kannitanii fi turtan jechuudha. Anoo maal haa godhu ammaan tana khalas sumayyaa teessan mirga silaa akkanatti falmatan kana silaa duraanuma gartee mirgi dubartoota ka biyya keessa jiru mirga keessan kana eegee bar silaa akka isin alayyaane akka isin gartee ila ammaa biyya arabaa dawlaa adda addaa keessa yaatanii kaddaamaan taane silaa mirgi dubartoota isinii falmuu qaba ture akkamma gartee falmatan kanatti jechuudha. Maal isinii godhaan jechuudha. Mirga dubartoota keessaniitu isinii falmaan jirre waan isaan isin goone waan isinii godhu tokko illee hin qabu jechuudha. Isinii galu jiraamti. Ana ammaan tanaarra ififuu kaasee jettanii osoo hin taane kasilaa jajjabeessuu qabdanii jechuudha. Isinii galaamti. Kanaaf sumayyaan yooniif gartee telefoona jalaa kaastee na wajji mari'attee na wajji haasooyitee waan silaa amma silaa fageenya jirra na bira hin jirtu akka duraanii waan jiru ani gartee sin barbaaduu yoo taates an sin barbaadu yoo taates himtee an sin barbaadu jechuudha. Kanaaf har tokkotti dubbii muruudha gartee ammaan tana. Isin galaami amma isin arku jira. Isin komantii isin ilaaluu jirti komantii isin tarii jajjabeessu jirtanii akka isin ganumaa'u telefoona jalaan kaasne godhuu jirtanii jechuudha. Kana jechuun dhugaa dubbachuudhaaf siif hin tolu. Sumayyaadhaaf gaarii miti. Jajjabeessuun keessan kuni sumayyaaf gaarii miti. An akkas ta'e natti mul'ate. Maaliif jennaan arraan tana irra hedduu keessan yeroo ammaa keessatti jechuudha. Abbaa manaatii ala ta'ee jira jechuudha dubartoonni. Keessaa namoonni biyya namaa yaa'ee biyya arabaa yaa'ee dhufe kuni abbaa manaatii ala ta'ee jira guutuun isaaniitu. Isin galu jira miti. Garii dhiisee biraa bada garii gartee isiitu wal didanii gartee adda ba'an garii maallaqa irratti wal didanii hedduu keessan ni beekamaa jechuudha. Silaawu isin dubartiin oguu takka jijjiiramtanii maallaqa harkattan ni beeyna amala keessan jechuudha. Amala keessanii kanaaf arra sumayyaan yooniif karaa isin irra keessan kana qabattee akkuma isin jettan kana kajettu taate dhugaa dubbachuuf sumayyaa yoo kutte sumayyaan akka jirtu qofa beekuu qabdi. Sumayyaa yoo kutte sumayyaan biraas akka jirtu qofa yeroo ammaan tanaa laal citaa hani agartanii yookaan akka ilaalii na duuba jirtu kana akkanatti hedduudha ni beeytanii misi. Namni amma yoo taates xiqqishoo qaqqaaliin dargaggeessa dhiira fa'aa malee yaa
dubartiin ni beeytan kufan lafa qabatan dubartiidha yeroo ammaan tanaa jechuudha. Kanaaf akkanatti garaan jabaatin jaan. Kanaafuu kun olaa illi tanallee isiifiin kan naa'u yoo feetes. Isin galaami? Dhiifamaa kana barteef dhiifama. Yoon hin gartee duraan si aarsee jiraadhes yoon hin gartee duraan deemuu kiyya kasi aarsu taate kasi uffachiisu taate kalaas dhiifama. Sumayyaa dhiifama gaafachuu deema. Dhiifama komantii agartee namni hundi si deeggaraa hundi deeggaraa keeti nam tokko kana deeggaruu jiru hin jiru. Kanaafuu dhiifama guddaan si gaafadha. Dhiifamaan siin jaa duraan dursee jechuudha dhiifama. Maaliifi dogoggora kiyya kaniin silaa agartee beekee si ergi dirqiidhaan osoo ati hin fedhin si erge san dhiifama. Dhiifama. Bakka jirtutti immoo nageessitti haa ta'u. Bakka jirtutti nageessitti haa ta'u. Itiyoo yaa fudhu hodoo illii tanirraa hodoo illii tana garagalii fudhadhu carraadha illii tana fudhadhu hodoo Sumayyaa yoo ati ol baatee nan dubbisin yoo ati dhuftee na dubbisuu baatte si galaa miti laal illii tana laal nama na dura deemu kanaaf hin kannaa beeka hodoo fudhu Itiyoo hodoo illii tana siifin kanaa fudhadhu Aw isinis nan dhageessu yaa wata na dura deemtunis. Ayii. Fudhu atis carraan si dhufee jira carraa kanan didin.